Waliigalteen Piriitooriyaa yeroo kamuu caalaa balaa keessa akka jiru TPLF beeksise. Mormii kana itti jabaateen filannoo Tanzaaniyaa pirezidaantii biyyattiin injifachuun himameeti jira. Burkiinaa Faasoo komishinii filannoo isaa diiguun himameera. Suudi Arabiyaan yeroo fiizaa umraa gabaabsuun ibsiteeti jirti. Ashama harka fuunee akka murtoo hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu isinitti hima. Kanan gammaa isinitti hime hangafoota oduuti amma gara baleen oduu keenya isin dabarsa. Waliigalteen Piriitooriyaa yeroo kamuu balaa keessa jiraachuu TPLF ibse. Adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa sarbaa fi dadhabsiisaa jira jechuudhaan himachuun waliigalticha yeroo kamuu caalaa rakkoo guddaa keessa akka jiru ibseera. TPLF ibsa kaleessaan kamisaan koroleessa 30 bara 2025 baasee mootummaan federaalaa tumaalee ijoo waliigaltee nagaa waraana Tigraay dhaabuufis mallatteessee hojiirra oolchaa akka hin jirre ibseera. Gareen kun immoo humnoota kutaalee Tigraay dhuunfachuufis jiran itti fufiinsaa hidhachuufis deeggaruun akkasumas immoo jiraattota qe'ee isaanii irraa buqqaan akka hin deebineefis gufachiisuun mootummaan Itoophiyaa waliigaltee kanaa dadhabsiisaa jiraachuus ibseera. Ibsicha itti dabaluudhaanis immoo kaayyoo waliigaltee nagaa Piriitooriyaa dhukaasaa dhaabuu waraana galmaan ga'uu fi buqqaatota gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an gochuufis akkasumas immoo haqaan deebisnee ijaaruu fi marii siyaasaaf bu'uura ka'uu kan kaayeffate ta'us ibseeti jira. Mormiin kan itti jabaate filannoo Tanzaaniyaa pirezidaantiin biyyattiin injifachuun himame. Filannoo Tanzaaniyaa geggeeffame pirezidaantii biyyattii Saamiyaa Suluhuu sagalee guddaa argachuudhaan injifachuu komishiniin boordii filannoo Tanzaaniyaa ibseera. Kunis immoo wayita dorgomtoonni paartii mormituu hidhaa jiranii fi filannoo irraa ugguraman yoo ta'us immoo taateen kun immoo hiriira mormii cimaa guyyoota tureefis sababa ta'eeti jira jechuunis ibsameera. Komishiniin filannoo biyyoolessaa Tanzaaniyaa bu'uura har'a ifamse kanaan pirezidaantiin Tanzaaniyaa Tiriyaan jiran immoo Saamiyaa Suluhuun buufataalee filannoo aanootti biyyattii mara irratti sagalee walgalaa guddaa ta'ee dhibbantaa 97.66 injifachuu ifamseeti jira. Kan hordofeen immoo sagantaa kakuu aangoo fudhannaa isaanii sanbata akka geggeeffamu televezyiinii biyyoolessaa biyyaa dabalee ifamseeti jira. Paartiin mormituu biyyattii Chaandamiif jedhamu wayita biyyattii filannoo geggeessitu kana mormii roobii darbee kaasee mudateen hordofee namoota dhibbaan lakkaa'amanii du'aniiru jechuunis ibsameera. Burkiinaa Faasoo komishinii filannoo isaa diiguun himameera. Yaa'ii ce'umsaa Burkiinaa Faasoo komishinii filannoo walabaa waggoota 20 darban hojiirra ture diiguuf murteessuu ibseeti jira. Sirni waraanaa Burkiinaa Faasoo komishinii filannoo kun immoo malaammaltummaa fi dhiibbaa biyya alaa jala jiraachuu himeeti jira. Labsiin haaraa kun immoo komishinii filannoo muummicha ministeera biyyattii qopheessuu itti kenneeti jira. Mootummaan Ibraahim Traoree bara 2022 fonqolcha mootummaa irratti aangoo qabatanii ji'oota 21 keessatti mootummaa siviilii ijaaruufis waadaa seenanii turani. Garuu yeroo ce'umsaa waggaa 5 dheeressuufis filannoo dhufu irratti Traoreen akka dorgomu hayyameera. Saudi Arabiyaan yeroo fiizaa umraa gabaabsuu ibsite. Mootummaan Saudi Arabiyaa dambiiwwan haaraa umraa Saudi Arabiyaa keessatti raawwachuufis baasuun himameeti jira. Ammaan booda turtiin viizaa umraa ji'a 3 irraa gara ji'a 1tti gadi bu'uu akka qabu akeekuun himameera. Murteen haaraan kun immoo torbee dhufu irraa hojiirra kan oolu ta'us ibsameeti jira. Saudi Arabiyaan ministeera hajjii fi umraa biyyattii wabeeffachuun gabaaseera. Jijjiiramaa fi sababoonni bal'aanis kaa'amaniiti jiru. Fiizaan ifoomuun haquu akka gulfuu nus gabaasetti dambiin fiizaa umraa fooyya'ee bahe kun immoo namni tokko guyyaa fiizaan kenname irraa eegale guyyoota 30 keessatti gara Saudi Arabiyaa seenuufis yoo hin galmoofne fiizaan ofumaa akka haqamus ibseeti jira. Kaayyoon tarkaanfii kun immoo kan irra kaa'ame fudhatamee bulchiinsa fiizaa salphisuufis adeemsa seenaa hojjetamuufis haala mijataa akka ta'es ibseeti jira. Qaama mul'ata Saudi Arabiyaa bara 2030 murteen kun qaama tattaaffii bal'inaan tajaajila hajjii umraa babal'isuufis adeemsa salphisuuf tattaafachuu jiru keessaa tokko ta'us himameera. Akkasumas immoo galmoota mul'ata Saudi Arabiyaa bara 2030 hojiirra oolchuufis tarkaanfiin barbaachisu ta'us ibsameera. Turtiin hin jijjiiramne kan jedhan immoo yeroo hajjii haa ta'uu fi turtiin hajjii erga Saudi Arabiyaa ga'anii booda akkuma duraanii ji'a 3 ta'ee kan irratti jijjiiramni hin dhufne ta'us ibsameeti jira. Pirezidaantiin Ugaandaa Yuureen Museveni marii nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa Suudaaniifis humnoota deeggarsa saffisaa Suudaan jidduutti taasifamu akka laalu gamtaan Afrikaa ajaje. Gamtaan Afrikaa marii nagaa raayyaa ittisa biyyaa Suudii fi humnoota deeggarsa saffisaa jidduutti taasifamu akka hoogganamu lammiilee pirezidaantii Ugaandaa Yuuroo Museveni muudeeti jira.
Hooggantoonni naannoo kanaa of keessaa qabu koreewwan gamtaa Awurooppaa marii hundaa hammatee fi dhukaasa dhaabuu akka taasifamu ajaja dabarsaniiti jiru. Marii dhukaasa dhaabuu kun immoo eegaa ji'oota 19 fi waraana jidduu loltoota lameenii deemaa ture ta'us ibsameera. Waraanni kaniinis guddina biyyaa duubatti kan deebi'e yoo ta'u immoo wal dhabdeen kun immoo cimee itti fufuun isaa biyyattii irratti miidhaa dhaqqabsiisus ibsameera. Musooveeniin manguddoo ganna 86 yoo ta'an bara 1986 irraa eegale Ugaandaa waggaa 39 bulchaa kan turan ta'us ni yaadatama. Mariin pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin taasifamu Masriin biyyoota daangaa isaanii qarqara galaanaa hin daangessine dhimma galaanaa keessatti harka fudhachuu qaba jechuudhaan Itoophiyaan hirmaannaa galaana diimaa akka dhabdu ibseeti jira. Pirezidaantiin Eertiraa onkololeessaa 30 bara 2025 mariif eegaa Masriin dhaqee booda marii taasisaniin ministeera dhimma alaa Masrii Badrii Abdulfaxirii guyyaa kaleessa ibsa baaseen bulchiinsa galaana diimaa biyyoota daangaa isaanii qarqara galaanaa ta'an qofa ilaallatti jechuunis ibseera. Biyyoonni qarqara galaana diimaa hin taane kamuu waa'ee galaana diimaa keessa harka fudhachuu qaban jechuudhaanis biyyoonni galaana daangessan bulchiinsa galaana diimaa irratti hirmaachuuf mirga hin qaban jechuudhaan ibseeti jira. Masriin sababa hidhamuu laga Abbayyaa Itoophiyaa irratti garmalee muufachuu yeroo ammaa kana tana Itoophiyaa dadhabsiisuufis hariiroo dippiloomaasii biyyoota abbaa Afrikaa bira darbite gamtaa Awurooppaa wajjinis marii kan taasifte ta'us himameera. Akka seera bulchiinsa bishaanitti Itoophiyaan bishaan kanaafis fayyadamummaa mirga guutuu qabdi ta'us immoo garuu Masriin Itoophiyaa murtii gama tokko qofa fudhatte jechuudhaan Itoophiyaa himatteerti. Dhiheenya kan Itoophiyaan ajandaa galaana diimaa dhiyeeffachuufis kaafteen pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii walii galtee muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad wajjin bara 2018 keessa taasisan diiguudhaan Masrii wajjin hariiroo dippiloomaasii uumuunis ibsameera. Dhiyeenya kana haasawaa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmad walgahii paarlaamaa irratti taasisan hordofuudhaan Isaayyaas Afeworqii Masrii wajjin mari'achuufis Kaayiroo seenee guyyaa lamatti ministeera dhimma alaa Masrii Itoophiyaa qarqara galaana diimaa waan hin taaneef daangessituu galaana diimaa irratti hirmaachuufis mirga hin qabdu jechuunis ibseera. Ibsa ministeera dhimma alaa ministeerri kun gaafii biyya isaanii hidha laga Abbayyaa irratti qabdu kan faallessu haa ta'u malee dhibbantaan 87 bishaan Naayil Itoophiyaa keessaa waan madduuf Itoophiyaan bishaan kana hidhachuufis hayyama qaama kamuu eeguu hin qabdu jechuudhaanis mirkaneessaniiru. Gama biraatiin immoo Masriin biyyoota yaa'a laga Naayil keessa hin jirtu haa ta'u malee ammoo bishaan Naayil dhibbantaa 99 Masriif fayyadamaa jiraachuus ibsaniiru. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Masrii Itoophiyaa fi daangaa qarqara galaana jechuudhaan ibsa baafte Masrii dhimma bulchiinsa Naayil keessa gufuu mirga hin qabdu jechuunis ibsamee jira. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdulfaxirii miidiyaa Al Arabiyaa fi onkololeessaa 31 bara 2025 ibsa kenneen biyyoota Afrikaa keessa jiran keessaa kanneen qarqara galaana hin tahin addatti Itoophiyaa maqaa kaasuudhaan immoo Itoophiyaan bu'uura bulchiinsa galaana diimaa kamuu keessatti hirmaachuun fudhatama akka hin qabnes cimsee dubbateeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota qaroo miidiyaa kan biyya keessaa fi biyya alatti argamtan hundi keessanuu nageenyi kenna bakka jirtanitti sanaa hojjechaa oduun qaroo miidiyaa irraa qindeeffadhee kana fakkaata. Amaarree warroonni immoo maatii kennan ta'in sabiskiraayib laayik godhaatii maatii kennataa akkasumas immoo yaada qabdanii nu jajjabeessaa jechaa immoo wantoonni isin yaada keessumaafuu sagalee uummata kenna waan taanuuf wanta hojjetamuu qabu gara koomantiitiin nuuf kaayaatii irratti hojjechuudhaaf qophiidha. Nuti yaada akkasumas immoo rakkoo uummata kennaa bakka inni jiru hunda fan barbaanneetiin kaffinnee irratti hojjedhuna yeroo kamuu sagalee uummata kennaaf kan taanudha. Guyyaa gaarii oola.